itti qabduu boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa kan ta'an aadde Birtukaan Miidhagsaa fedha isaaniitiin aangoo gadhiisaa akka jiran beeksisan. Waggaa 4 fi walakkaa darbaniif walitti qabduu boordichaa kan turan aadde Birtukaan tasaa aangoo gadhiisaa akka jiran kan beeksisan fuula miidiyaalee hawaasaa isaanii gubbaarratti. Aangoo gadhiisuuf sababa murteessaniif yoo himan fayyaa koo sirnaan eeguuf boqonnaan yeroo dheeraa na barbaachiseefi jedhan. Murtee fedhiin aangoo gadhiisuu kana akka lakkoofsa Itoophiyaa waxabajjii 2015 waajjira afyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataaf xalayaa erganiin beeksisuus eeran. Aadde Birtukaan gaafatama boordii filannoo Itoophiyaa keessaa qaban irraa guutummaatti kan ka'an akka lakkoofsa Itoophiyaa hagayya 2015 akka ta'e ibsanii yeroo hafte keessatti hojiilee koo hin xumuramiin jiran xumuruu fi gaafatama ce'umsa bulchiinsaa raawwachuudha jedhan. Aadde Birtukaan bara bulchiinsa Addawaayii keessa yeroo dheeraaf hooggantuu dhaaba mormituu turan. Himannaa adda addaanis hidhaa kan turan falmituun mirgoota namoomaa kun waggaa 4 walakkaa dura biyyatti deebi'uu isaaniin dura waggootaaf Ameerikaa turan. Aangoo walitti qabdummaa boordii filannoottis kan dhufan waamicha ministeera muummee Abiyyi Ahmed taasisaniifin ture. Aadde Birtukaan turtii isaanii waggoota 4 walakkaa keessatti filannoo biyyaalessaa tokkoo fi rifarandamii 3 raawwachuu isaanii ibsan. Gaafatamanitti kenname seera qabeessummaa, haqummaa fi gaarummaan raawwachuuf yaalaa tureera jedhan aadde Birtukaan. Itti dabaluunis gama koon amanamummaa boordichaa fooyyeessuun sochii paartilee siyaasaa jajjabeessuuf hojii hojjanneen milkoofneerra jedheen amana jedhan. Paartileen siyaasaa yeroo murteen isaaniin gammachiisne illee darbu boordicha waliin wal hubannaan hojjetaa turan jechuun galateeffataniiru. Ogeeyyii buleeyyii boordichaa waayilan isaanii dubartoota ta'an ministeera muummee Abiyyi Ahmedii fi mana maree bakka bu'oota uummataas galateeffataniiru. Loltuu Vaagnar mindeeffamanii mootummaa Raashiyaa gargaaraa turan ajajoota waraanaa Raashiyaa irratti finciluun magaalaa Rostov-on-Don jedhamtu to'achuun gara Mooskootti imala jalqabanii turan. Ta'us loltoonni garee Vaagnar kunniin marii hoogganaa Beelaaruus waliin taasifamee booda akka ofirra deebi'aniif ajajaan isaanii Yevgeenii Prigozhin ergaa dabarsaniin magaalaa keessaa ba'aniiru. Gareen Vaagnar waraana Yuukireen Raashiyaa akkasumas lola biyyoota Afrikaa jiru keessatti maqaan isaa irra deddeebiin ni ka'a. Ofii gartuun Vaagnar kun maali? Ajajaan gartuu waraanaa kanaa hoo eenyudha? Firaa'ol Balaay gabaasa qindeessitee qabdi. Gareen waraana dhuunfaa Waagner qaama loltoota idilee hin taanedha. Mindeeffamtoonni yookiin mercenaries namoota itti amananii osoo hin taane maallaqni waan kaffalamuuf waraana irratti hirmaatan jechuudha. Hoogganaan garee kanaa nama Yevgeenii Prigozhin jedhamudha. Yevgeenii Prigozhin magaalaa Vladimir Putin keessatti dhalatan Seent Piitersbergitti dhalatan. Bara 1979 hannaan himatamanii waggaa 2 fi walakkaan wayita itti murtaa'u umriin isaanii waggaa 18 ture. Waggaa 2 booda ammas saamichaa fi hannaan himatamanii waggaan 13 itti murtaa'uun waggaa 9 hidhamanii bahan. Wayita hidhamanii ba'an daandii magaalaa Seent Piitersberg irratti nyaata gurguruuf caasaa qindeeffatan. Hojii kanaan milkaa'uun bara 1990moota keessa mana nyaataa akkaan qaalii ta'e magaalattii keessatti banatan. Yeroo sanarraa eegalee qondaaltotaa fi namoota magaalattii keessatti sadarkaa olaanaa qaban waliin hariiroo uuman. Achiin qondaaltota olaanoo guutuu Raashiyaatti michooman. Mana nyaataa isaanii New Island jedhamu kan laga Neevaa irratti ijaarame irratti bidiruun ba'aa fi bu'aa bashannanaa kanneen turan keessaa tokko Puutini. Puutiin bakka kana guddoo jaallatu. Erga pirezidaantii ta'anii keessummoota isaanii achitti affeeru. Jarri kun akkaan michooman. Michoomni Puutinii fi Prigozhin kan daangaa darbedha. Keessa ba'anii Puutiin bara 2003 guyyaa dhaloota isaanii mana nyaataa isaaniitti kabajatan. Uumamuun garee Waagner bara 2014 wayita Raashiyaan Yuukireen weerarteen wal qabata. Bara sanarraa eegalee Yevgeenii Prigozhin daldalaa qofa ta'uun hafee nama iddoo guddaa qabu ta'e. Gareen loltootaa inni of jalatti gurmeessee qabu Waagner jedhamu kun yeroo jalqabaaf lixa Doonbaas keessatti humnoota Yuukireen wayita haleelu mul'ate. Waagner garee dhuunfaa loltoota walitti qindaa'an irraa ijaarame yoo ta'u kaffaltii guddaadhaan waliigalee mootummaa Raashiyaaf ergama raawwata. Gareen kun Yuukireeniin alatti Afrikaa fi kaan keessatti socho'uun ergama Kremlin raawwata. Raashiyaan erga guraan dhala 2022 Yuukireen irratti weerara eegaltee garee kanatti akkaan fayyadamteetti. Hidhattoonni Waagner dhiittaa mirga namoomaa fi ajjeechaa suukaneessaa raawwachuun guddoo himatamu. Paarlaamaan Awurooppaa garee kana shororkeessitootaa jechuun labseera. Prigozhin garee kanaan hidhata qabaachuu waggootaaf haalaa turan. Garuu fulbaana 2022 garee Waagner bara 2014 keessa hundeessan akka qaban ifatti dubbatan. Prigozhin opereeshinii garee Waagner kanarraa maallaqa argatu. US, UK fi gamtaan Awurooppaa Waagner irra qoqqobbii kaa'anillee Raashiyaa keessa garuu akka fedhe socho'a.
Humnootni mindeeffamtootaa kunneenis Raashaa keessatti seeraan ala ta'anillee gareen Waagner bara 2022 keessa akka kaampaaniitti galmaa'uun waajjira isaa muummee Seent Piitersbergitti banate. Raashaan osoo Yukireeniin hin weerarin torbanoota dura Waagner haleellaa alaabaa sobaa geggeessuun weerarichaan dura Kireemliiniif haala mijeessee akka ture yaadama. Loltoonni Waagner harki 80 Yukireen keessatti argaman kan mana hidhaa keessaa filataman ta'uu manni maree nageenyaa US jalqaba bara kanaarratti himee ture. Keessattuu waraana magaalaa Baakmuut humnoota Yukireen harkaa jalaa fudhachuuf taasifame keessatti gahee olaanaa bahuutu himama. Yeroo ammaatti gareen Waagner kun loltoota gara 25,000 ta'an akka qabu tilmaamama. Gareen kunis akka kaampaanii waraanaa dhuunfaatti of ilaala. Prigozhin galgala kana ergaa sagaleen ibsa kenneen gartuun kun kan gara Moskootti duulaa kan turan bulchiinsa Raashaa fonqolchuuf akkan turre dubbateera. Kaayyoon duula kanaa qondaaltota aangoo isaanii fayyadamuun dogoggora gurguddoo hedduu uuman mormuun kan taasifamedha jedheera. Prigozhin ibsa isaa kanaan humna waraanaa Raashaa guddaa qeeqeera. Dabaluunis otoo to'annoo Waagner jalatti ta'ee silaa waraanni Yukireen yeroon xumurama ture jechuun dubbateera. Odeessa itti ce'aa Itoophiyaa keessatti tibbana namoonni eessa buuteen isaanii dhabamuu fi hidhattootaan butamuun dhagahamaa jira. Taateen kun magaalaa guddoo biyyattiittis mudataa jiraachuun dhagahama. Dhimma kanarratti koomishiniin poolisii federaalaa maal jedha? Hoogganaan sabquunnamtii koomishinichaa Jeelaan Abdii BBC naasofsiise ragaan kana agarsiisu nu bira hin jiru jedhu. Ta'us garuu hawaasni of eeggannoon socho'uu qaba jedhu. Akka waliigalaatti of eeggannoo gochuun barbaachisa. Fakkeenyaaf yeroo dabre shaneen gocha akkasii raawwateera. Shofeeronni ukkaamse turaniiru. Kanaaf sochiin odeeffannoo irratti hundaa'ee otoo jiraatee gaariidha. Fakkeenyaaf bakka rakkoon nageenyaa jirutti poolisii irraa odeeffannoo gaafachuun haalli nageenyaa maal fakkaata shiftoonni jiruu ka jedhu gaafachuun balaa akkasii irraa ooluuf gargaara. Shiftoonni akkasii poolisii yookaan raayyaa ittisaa wajjin fuullee dhaabatanii kan walitti dhukaasan miti. Dhokatanii kan uummatarraan rakkoo ga'anidha. Biyyattiin gara nagaatti ce'umsa taasisaa yeroo jirtu kanatti nageenya argame booressuuf qaamoleen barbaadan jiru. Kana kan ittisuu dandeenyu uummata wajjin ta'uuni. Poolisiin bakka mara waliin ga'uu hin danda'u. Yakki ugguruu yookaan ukkaamsanii fudhachuu biyyattiitti baay'achuu komiin ni dhagahama. Kanarratti deebiin keessan maali jedhamanii kan gaafataman hoogganaan kun inumaa'uu akka waliigalaatti yogguu ilaalamu yakki hirrachaa jira jedhu. በእኛ በኩል ገታ ተበራክቷል የሚል እንትን መረጃ የለም። በየጊዜው ፖሊስ መረጃ ይዛል ከህዝብ በመጣው ጥረት ማለት ነው። Ragaan keenya yakki ukkaamsuu dabaleera kan jedhu nagarsiisu. Akka poolisiitti ragaa gama kanaan uummatarraa dhufu ni galmeessina. Garuu bara dabre wajjin bira qabamee innaa laalamu wanti dabale hin jiru. Namni tilmaamaan yakki dabaleeraa jechuu danda'a. Inumaayyuu haala biyyattii waliigalaan yogguu laalamu yakki hir'achaa dhufaati kan jiru. Fakkeenyaaf Finfinnee naannoo Maganaanyaa fudhattee yoo laalte naannoo kanatti hattuun hedduutu jira. Kanaaf sababa kanaan akka biyyaatti yakki dabaleeraa jettee murteessuu hin dandeessu. Gama naannoleenis naannoo kanatti yakki dabaleera isa kanatti hir'ateera qorannoo jedhuun gaggeessine. Waa'ee yakka ugguruu irratti qorannoo gaggeessuun gabaasni qophaa'aa jira. Namni daandiiwwan gama kamiin yaaddoo qaba ka jedhu innaa laallu gara daandii Wallaggaan bakka shaneen sochootti rakkoon nageenyaa akka jiru hawaasni ni beeka. Garuu gama biraa nan deema jennaan nagaatu jira. Waliigalaan akka biyyaatti innaa laallu yakki ukkaamsaa dabaleera kan jedhu hin qabnu. Haalli fooyya'aan uumamaa jira. እንደ ጠቅላላ እንደ ሀገር በሚታይበት ጊዜ አሁን የተሻለ ነገር እየተፈጠረ ነው በሀገር ደረጃ። Siidaan yaadannoo Dooktara Kabajaa Artiist Alii Birraa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Nifaas Silkilaaftutti dhaabbatee eebbifameera. Sagantaa kanarratti haasawaa kan taasisan kantiibaan magaalaa Finfinnee aadde Adaanach Abeebee Alii Birraa sirba isaatiin bilisummaa, walqixxummaa, tokkummaa, jaalalaa fi nagaa faarsaa kan jiraate ta'uu kaasuun isaaf siidaan yoo dhaabbatu dhaloonni addatti wal qoodurra tokkummaa ofittummaarraa faayidaa biyyaa fi uummataa dursiisuu akka baratuuf jechuun ergaa dabarsan. Miseensa koree qindeessituu sagantaa jalqabsiisuu faawundeeshinii Alii Birraa kan ta'an obbo Asaad Faamii waa'ee siidaa kanarratti odeeffannoo dabalataa akka nuuf kennu yeroo muraasaan dura bilbilaan argadhee dubbiseen ture. Siidaan kabajamaa Dooktara Artiist Alii Birraa rabbi rahmataa godhuufi overall organize godhee qindeessummaa karaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetiin bakki isaa karaa obbo Junaaydiitiin filamuudhaan garuu baasii overall cover kan godhe sponsora abbaa qabeenyaa obbo Junaaydiiti. Hanga ammaatti kafaltiin isaanii kafalamee waliigalteen isaanii erga kaleessa kan eebbifame erga eebbifame booda affatti waliigalanii garuu tootaalii isaa dhugaa dubbachuudha hanga bakka kafalame. Bakki isaa
bakka Nifaasil Kilaaftoo bakka jedhamuttidha kan dhaabame. Bakki kun bakki itti filatameef sababa qaba. Sababa bakki itti filatamee fi naannoon san gara bahaatti bahumsaa fi baharraa yeroo gara Finfinnee ol seentudha. Keessattuu gara bahaa yeroo deemtu akeekni egaa Ali Birraan iddoon dhaloota isaa gara bahaa Itoophiyaa kana bahaa Oromiyaati. Yeroo baharra uummanni magaalaa Finfinnee irraa bahee gara bahaatti achi qajeelu Finfinnee keessaa gabbahuu fi yeroo baharraa gara handhuuraatti ol seenu siidaa sana akka ladhaa bira dabalfatuuf. Ati siidaa kana yeroo jalqabaatiif banamee gaafa ilaaltu mee akka nama dhuunfaatti akka nama Dooktar Kabajaa Artiist Alii Birraa beekutti maaltu itti dhaga'ame? Akka nama dhuunfaatti hedduu gammadee hedduu gammachuu waan beekame maaliif jennaan asirraan yoomoonni keenya keessa jira ni yaadatama yeroo karaa sanaan dabartus isa yaadachaa deemta waan ta'eef hedduu siidaa isa fakkaatuu fi isatti dhiyaatu bocaniitti kaayuudhaaf hedduu waan nama gammachiisu jedhee yaadata. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee maqaa kaastee turte gama isaaniitiin deeggarsa akkamiitu godhame? Deeggarsi isaanii overall faasilitii jirtu sana overall organize godhuudhaan fasiliteet godhuudhaan injiinara magaalaa isaaniif fayyadamuudhaan akkamitti aktiivitiin kun raawwachuu qabaa follow up jiru hunda gara isaaniitiin organize godhanii hanga sadarkaa kanarra gahu bakkichallee hayyamanii akka dhaabbatu warri taasise milkiidhaan akka goolabamu warri taasise bulchiinsa magaalaa Finfinneeti. Ayyee ulfaadhu Asaad yeroo naa kennite waan naasofsiisteef. Ulfaadhaadha hedduu galatooma isinillee yaadannarraa fuudhuudhaaf